300 baasuun kan kee hin hafu. 300 baasuun dura dhaabbadhuutii itti yaade. Ijoollee reef biyyarraa Itoophiyaarraa dhufaaranii feer godhii biraan nage. Appilaayi godhanii viizaa kamiin akka dhufaa jiraniin haa baraniiti isaan biraan nage. Viizaa dhuftanii waan gaarii akka gaarii isin gochuu danda'u inni sirreeni firii viizaadha jechuudha. Firii viizaan gaafa dhuftanii ariifiidha jedhee yaada jechuudha. Inni namoonni baay'een Itoophiyaa keessatti humna hin qabnu humna qabaanni qarshii ganaa baafnee dhufnu jedhaa jirtu baay'eetu jirtan jechuudha. እና komentii baay'ees dubbisee jira, komentii baay'ees ilaalee jira. Komentii keessan irratti illee hojjechuu dhabaadhusi viizaan isin ittiin dhufuu qabdan viizaa firii viizaa ta'uu qaba. Inni jalqabaa firii viizaa ta'uu qaba. Firii viizaa keessatti namni isin fidu sirrii ta'uu qaba. Nama gaarii akkasuma nama isin faana bu'ee hamma isin hojii seentanii ID isirraa dalagame ID keessan harkaan gahattanii hojii isin seensisutti isin hin ganne yoo ta'e firii viizaadhaan kottaa. Firii viizaan dalagsiifadha. Maaliif horii barbaadde baastee biyyarraan dhufin? Maaliif qabeenya biyyarraan gurgurin? Hindi atama fakkeenyaa fi employment viizaadhaan yeroo dhuftu jechuudha. Employmentiidhaan viizaa hojiitiin hin dhuftan karaa kaampaanii irratti appilaayi isin godhanii appilaayi isa jedhamu kan walii godhanii isin fidu jechuudha. 300 baasuun kan kee nafu. 300 baasuun kan kee hin hafu. 300 baasuun dura dhaabbadhuutii itti yaade. Birriin 300 waa salphaa miti ijoo. Dhuguma isiniin jedha biyya kana keessa seentee waggaa tokkotti birriin 300 waa salphaa miti ijoo. Dhuguma isiniin jedha biyya kana keessa seentee waggaa tokkotti birrii 300 dalagdu ati gaafa kaampaaniin dhufte jechuudha. Maal jetta? Deebisuu hin dandeettu. Aanaatu siin jedha. Dhuguma siin jedha. Amma birrii 300 deebisu waggaa tokko ol hojjetta biyya kana keessatti. Siin jedha jedhee yaada jechuudha. Isinii galee birrii 300 baastee implementiin dhufu irra birrii 300 irratti birrii 100 digdama way 100 edaatee firii viizaan dhufu wayya jechuudha. Gaafa implementiin gaafa dhufte implementiin isa hojii sanaan gaafa dhuftu jechuudha. Ganaan waan waggaa tokko waggaa lama hojjette maaliif ID ofirraa hojjisiisuuf fixxe jechuudha. Ammallee sii galee waan waggaa tokko hojjette waan waggaa tokko dalagde deebitee indiganaa ammallee waan biyyarraa dhufteen san baastee ammallee birrii 300 ol baaftee ID ofirraa hojjisiiftaa jechuudha. Bifa lammaffaadhaan gaafa kaampaaniin dhufu ID kaampaaniin gaafa ID sirraa dalage sababii ID san sirraa dalageef jecha maal si godha? Sinnis bilookis godhee deebee biyyessi deebisa kaansilsi godhee yookiin biyyessi galchuun mirga guutuu qaba jechuudha. Haga waggaa lamaatti fixutti way ammootu haga okay jedhee seera ati kassaftee maamirri jettee fuuruu kee akkas gootee ji'a tokko oliif deddeebitee kaansileeshinii gaafattee kaansileeshinii karaa seeraatiin sii kennutti ati harka kaampaaniin cimiddiddi godhee akka barbaades hojjisiisuu danda'a. Barbaadu mukarra si baasee waan barbaades hojjisiisuu danda'a jechuudha. Kun ammootu miidhuu fi miidhamudha. Sii galee hin miidhamta jechuudha. Anammootu inni jalqaba implementiin dhufuurra implementii irratti lafa qabaatte horii qabaatte gurgurtee ID hojjisiifattee dhufuu wayya siin jedhee akka mikiriitti sii kenna jechuudha. Sii galee atamma implementiidhaan hin dhuftaa implement kaampaanii irra implementiin gaafa dhufte ID sirraa hojjisiisa kaampaaniin ID sirraa erga dalagsiisee waan mirga guutuu sirraa qaba. Gaafa ID sirraa dalagsiise jechuudha. Mirga guutuu akka barbaade si ergu akka barbaade waan barbaade dhagaa barbaade si baachisuu danda'a jechuudha. Akkas ta'uu yoo barbaadde ta'e supply visa implementing kottu. Yoo ammootu bifa lammaffaan ammallee sanuyyuu waggaa lama jara waliin akkasii hojjedhee birrii hojjedhe sanuyyuu deebisee ID mataa kootii baafachuutti deebi'a. Yoo jette implementing